Ashama harka fuudhee irreeffattoota akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii har'ammoo isinii deebi'ee jira budhaan anis isinii deebi'ee akkam jirtu nagaa keessanii miti bakka jirtanitti rabbiin isin haa eegu waan hundumaa rabbiin isinirraa haa qabu nama dhukkubsataa warra dhukkubsataa illee rabbiin haa fayyisu hunduma keenya iyyuu rabbiin illee nu haa qajeelchu. Nisni jira ni nagaa kooti sin nagaa miti sirra baduu kiyyaaf immoo dhiifama sin gaafachaa har'ammoo hibboo tokko qabadhee isinii dhufeera haga sagantaa kootti nafaana turaan isiniin jedha hibbichillee akkas jedha deebii filannoo isinii godhamoo maal isinii wayyaa moo akkanumatti deebistu yaada keessan komantii jalatti deebisame hibboodha akkas jedha hibboo hibib jedhanii miti dura jalqaba duraa hibboo hibib jedhan natti fakkaate akkasii kitaaba irraa isinii dubbisa jechuudha caqasaa gurra gara kiyyatti na gurra ergisaa ijaanis na hubadha barreeffama ilaala ilaalchi tokkollee dhuftee kun akkasii irratti bachiisaa jirti isheen deebii deebisuu dhufte isinitti mul'atte jedhee yaada kun oladde babbarariyaa jirtu mana keessa gaafichi kiyya akkas jedha ani ergaa dhaqaa ati eessa dhaqxaa ani ergaan dhaqaa ati eessa dhaqxaa eenyu deebisame eenyu takkas jedhe deebin eenyu deebisaaga yaala komantii jalatti yaada keessaniin deebisaa barreessaa warroonni hordofaa jirtan ani ergaan dhaqaa isin eessa dhaqxu yookaan ati eessa dhaqxa yaala deebisaa ka injiru namni deebisu badhaasa qabdu lakki deebisin jalaa deebi'e badhaasa qabdu deebisaa deebisu gaaddidduu ati fakkeenyaaf yoo deemtu gaaddidduu kee isuma faana deema namni ajajee jira hin jiru ofuma isaatiin deema jechuudha kanaaf ani ergaan dhaqaa ati eessa dhaqxaa fakkeenya nama tokko yoo ergan deemi waan akkanaa kana godhi yookaan waan akkasii san fidi yoo jedhan gaaddidduun keessan isin biraa faare isin faana deema waan ta'eef kanaaf deebiin gaaddidduudha gaafii biraatti dabarra gaafiin biraa moo maal jedha deebisuuf qophiidha mee namni deebisuuf qophiidha jettan na barreessa dafa gaafii akkas jedha lammaffaan hamma majii geessi biyya waliin geessi gaafii deebisaaga hanga majii geessi biyya waliin geessi dafa namni deebisu hin jiru deebiin deebi'uuf qophaa jira dafa yaala deebiin aduudha ofii aduun yoo gubbaa irratti wallaalanii jedha waan xiqqishuudha miti yoo immoo biyya waliin geessu waan xiqqishuun tun himee laalamee akkatti biyya geessu tokko biyya waliin geessu yoo bakka tokko gadi baate jechuudha ofishii waan xiqqoodha biyya hundattuu inuma biyya waliin geessi jechuudha kanaaf deebiin aduudha isiniin jedha isinis immoo yaala kaanuma qofa miti kan deebisu kanaaf isinis yaaluu qabdu yaaltanii deebisuu qabdu isiniin jedha gaafii sadaffaan akkas jedha bifaan gurraattii
amalaan giiftii. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Maalinni kan bifaan gurraatti taate amala ishiitiin immoo baay'ee giiftii taate maal ishiin. Keessaayyuu warroonni dubartootaa warra dhiiratillee miti warroonni dubartootaa gaafii kana sirriitti deebisuu dandeessu. Hin beektani waan ta'eef namni manatti hanga tokko kan mana keessaa dhabee hin jiru. Garuu meeshaa keessa malee beellada yookaan immoo namallee miti. Meeshaa manaa keessa deebini eeledha. Eeleen amma yoo bifa ishii ilaalte jette waan fokkattuu fakkaatti waan gurraattidha. Garuu immoo gizee buddeena itti buusan namni buddeena hin beekne hin jiraare. Daabbos haa ta'u buddeenas haa ta'u yoo itti buusan baay'ee amalli ishii baay'ee gaariidha jechuudha. Baay'ee bareedduudha. Kanaaf deebini eeledha. Kanaafarraa isin gaa jedhee yaadaa moo gaafii biraatti isin gaafadha ammasii moo isin gaame mee yaada keessan deebisaa. Kanarra immoo isinitti hin baay'isu gaafiin akka malees baay'ates bareedu. Gaafii takka isin gaafadhure hin dandeessanii gaafii takkaan isin gaafadha. Akkas jetti gaafii arfaffaan jechuudha. Hin niqattu hin dibattu. Hin niqattu hin dibattu ni bareeddi. Maal ishiin osoo hin niqatin osoo hin dibatin kan bareeddu maali? Deebisaa. Tana filannoo isinii godha takkittii tana. Hin niqattu hin dibattu ni bareeddi. Filannoon isinii godha. A. Akaayii. B. Hiddii. C. Handaaqoo. Kana keessaa filadhaa. Deebiin hiddiidha. Hiddiin yoo ofii ishiitii akkatti bareedduun argitu miti achirratti illee hin niqattus hin dibattus uumama rabbiin uumen akka ishiin itti bareedduun beektumi. Kanaaf viidiyoon kiyya har'aa isin gaa jedhee yaada. Gizee biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Kanuma irratti nu gaa yeroo biraa walitti deebinaa naganaa ta'a. Isin immoo warroonni maatii koo taatan immoo guddaa galatooma. Warri maatii koo immoo hin taane kottaa maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Laayikis sheeris gochuu hin dagatina. Min isiniin jedha isiniin jaalladha. Naganaa ta'a bakka jirtanitti rabbiin isin haa eegu. Rabbii keessan kadhadha. Galgalallee ganamallee guyyaallee yeruma jechuudha yeruma kamiyyuu rabbii keessan kadhadha. Akkuma kanallee rabbiin nurraa haa kaasu. Namoota dhibabanillee rabbiin nu haa fayyisu. Warra mana hidhaa keessa jiranillee rabbiin nuuf haa hiiku. Kanaaf bakka jirtanitti rabbii keessan kadhadha. Hundumti keessanuu namaafis kadhadha. Isinillee yoo namaaf du'aayii gootan maleekaalleen du'aayii namaaf gooti jedhanii. Kanaaf bakka hundattuu rabbiin isin haa eegu. Du'aayii keessan jabeessaan isiniin jedha. Bara kana keessa immoo sirriitti du'aayii barbaachisaadha. Hin isiniin jedha nagaa naa ta'a. Nagaa keessanaaf jiraadha. Nagaatiin isiniin jedha.